أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله كوني برنوتا كينيا تجويد كتاب مفتاح التجويد الرجل رجل أنا كتاب مفتاح التجويد الراء وهي مدي كيس جراء jechuudha kan nuti barachuu jirru. Kanaafuu waa'ee maddiirra jirra. Maddiin maal akka ta'e barannee maddiin kun bakka lamatti qoonnee ilaalle. Madduun asliyyii fi farciyyii irratti adda baafnee ilaallee turre. Har'ammoo eeggaddagaa akkuma barannee asliyyiin kan maali isa kam isa jedhu barannee turre. Madda xabii isa ta'e ilaallee turre jechuudha. Kan nuti har'a barannu المد الفرعي مد الفرعي مد الفرعي مد الفرعي سؤال قافي ما المد الفرعي مد الفرعي كان جنو مالني مد الفرعيين مالي دمي في هارو جنة مدي هارو نسكامي جن واو ساكنة درسي ضمة ألف سكون درسا فتاة يا سكون درسا كسرة جنة براني ترجيتشو حروف جوفي رابها نسدين جرسنا جيتشو مد الفرعيين هو مالي إني جواب هو مد الفرعي جيتشون الذي يتوقف كان قد على سبب وهي الرد سبب وهي الرد كان قد سبب وهي الرد دابته مد الأصلي كان جنة مد طبيعي جدما أصلي سن جدما طبيعي سن جنة كان جنة كان دبر سنسوني أكا غالبا يروباي إسامة لحرفين النف حرفي كي تباينا نبمني تيجي سبب وهيدين النفو أصلي جدني أمو مد الفرعيين سبب وهيدين النف سبب وهي يو أرغت مله النف سبب وهي أرغتي تلو هو الذي يتوقف على سبب إما وهي الرتي كان أغنغت دابت سبب وهيتي وسببه شيئان سبب نسادس شيئاني وقسم لم الهمزة سبب همزاتي في والسكون سبب همزاتي مدي أرقم وسببه سببان أرقموا إساء شيئاني وسلم سكون همزة في سكونة مد الفرعيين قوتما مد الفرعيين سبب نني أرقموا ومالي سبب لما همزة سكون همزة في سكوناني أرقم جيتشو سؤال قافي كم حكما للمد أكما وليقالات مو مد الفرعي كناف مرتي ميكا تجرى مد الفرعيين كني بكا هدو تأيروفا هدو دني هدو أنغا كودا سريفا جدنوتي يقالي ورقرين مو adda qoodnee madda xabiyyii kan dhaqqabsiisanii haa ta'u walumaa galatti 8 jedha amma kitaabni kun 8 jedha kitaabni nu qara'u jirru kun 8 jechuu deema ni fidanni nu garuu inni kun murtii meeqa hundi 8 walumaa galatti murtii tokko qaba miti kam hukman murtii meeqatu jira lilmaddi maddiidhaaf murtii meeqatu jira ayyee جواب 3 الوجوب واجب والجواز كان جوازي كان بقى وهي ممجج واجب بامتي واللزوم كان مو نما قبط نما لزم تجر لازم كان جن
kan laazimtu jira jechuudha. Laazim, waajib, jaa'iz isa jennu kana jechuudha. Laazimii fi wujuubni bakka biraatti tokkuma bakka tokko dhufuu danda'a. Laakiin asitti wujuubni wanni jedhamee fi laazim kan jedhames waajib, wujuuba, dirqama. Laazim kan nama qabatu, kan nama lazzamu nama qabatu jechuudha. Nama qabatu waa tokko gadi hin dhiisu. Jecha garaagaraatiin inni hundi isaatu mataa isaatiin dhufa gana sadeen kana jechuudha. Falwaajibu sadaffaan keessaa inni waajibni maakaana waan tahe sababan isaa hamzan muttasilan hamzaa maxxanaa ta'ee waan dhufe ma'a harfil maddi qubee maddiitii wajji fi kalimatin waahidaa jecha tokko keessatti. Jecha tokko keessatti. Fakkeenyaaf as-samaa fakkeenyaan isinii kaasa. Fakkeenyaa wajjin waa namaa gala. As-samaa gaafa jennu harfiin maddiitis jira, hamzaanis jira jechuudha. Hamzaanii fi maddul waajib kan jennu kuni hamzaanii fi harfiin maddii jecha tokko keessatti argamudha. Hamzaanii fi harfiin maddii jecha tokko keessatti argamudha. Harfii maddii waaw isa ta'u, yaa isa ta'u harfii maddii kan jennu immoo harfii maddii asliyiitii fi hamzaan jecha tokko keessatti argamu. Harfii maddii kan jennu kun hubadhaa. Harfii maddii kan jennu kun harfii maddii isa kami dhiiroo? Hojii manaa namaa ta'uu danda'a. Kanaafuu harfii maddii kan jennu harfii maddii sadeen asliyii wajjin sanii fi hamzaan jecha tokko keessatti gaafa walitti qabamee dhufe maddul waajib ta'a. Fakkeenyi isaa as-samaa jenna. Achitti maaltu harfii maddii keessa aliiftu jira. Aliifa sukuuna saboo durri saafataa jennee miti. Harfii maddii maddu xabiyyiitti dabalamee hamzaan dhufe saboodaa jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Maddul waajibal muttasil ta'a. Eegalee akkasi. Hammam dheereffama inni kun? Waajibni kun afurii hanga 5 harakaa 4 harakaa 5 hanga dheereffamaa jedhan. Inni nuuni fidanatti fakkaata. Fides fiduu baates hangi inni dheereffamu hoo afurii hanga 5 dheereffamaa. Wal jaa'iz jaa'izoo jaa'izoo والجائز جائزني ما كان وانتهي سببه سببني إسادا عارض كنتي سبب وهيتيف كنوه سببان إسادا سبب ما وهيتيف دوف ما كان وانتهي سببه سببان إسادا عارضا دفا كنتي سبب عارضيف كنوه أما قا أسرتي تكشوسي ولا بوديم عارضيف kan dhufe jedhe sababa walitti maxxansuutiif sababaan isaa maakaana waan ta'e sababan isaa caaridan dhufa sababa walitti maxxansuutiif akkas jechuun yoo kan ibsinu taate maddul jaa'iz harfiin maddii jecha tokko keessatti argamee kalimaa walitti aana kalimaan lama walitti aanee dhufa. جائز المنفصل كان جنو كوني جائز كجنو كوني أما إني جائز المنفصل في إذا كان سولتك أبيدو في جائز كجنو كوني سببا وهيتيف كان في سوني مالي سببا يوني في مد الجائز كجنو كوني حرفي مدي جتشتو كيستي حمزان جتشتو كيستي تأيو أرغميني مدل جائز جناني
جائز المنفصل واجب المتصل جتشو قبا سلا akkas jechuudha qaba. Laakiin inni immoo gabaabseetuma fide. Maa kaana waan ta'e sababan isaa caaridan dhufaa waan ta'e. Kana jechuun yoo ibsine gabaabinaan maddul jaa'izal kan jennu kuni hamzaanii fi harfiin maddii jecha walitti aananu garagaraa keessatti kan dhufe. Hamzaan jecha ta'u keessatti. Fakkeenyaaf yaa ayyu jennu. Yaa jecha jedhu keessatti harfii maddiitu jira aliifni. Ayyu jecha jedhu keessatti yoo hamzaatu jira. Jaa'izi isa kana. Wallaazim laazim inni nuuf fiduu deema booddee. Laazim kan jennu maa kaana waan ta'e sababuhu sababni isaadhaa sukuunan asliyyan. Sukuuna aslii kan suknaan isarra jiru aslumatti ka jiru. Saabitan sabataa haala ta'in fi haala ta'il wasli yeroo dabarsinuu fi walwaqti yeroo dhaabnu keessatti sababni isaadhaa aslumatti kan jiru jechuudha. Aslumatti kan jiru. Aslumatti kan jiru jechuudha. Maal ta'onni maddul laazim kuni eega harfii sukuunaatii argama. Eega harfii sukuunaatii kan argamu jechuudha. Amma inni kunis ganaa bakka lamatti laazim kanas bakka lamatti baasuu deemaa jechuudha. Walumaa galatti laazim kan jennuun waan sababni isaadhaa sukuuna aslii yeroo dabarsinuu fi yeroo dhaabnu keessas sukuuna aslumatti kan qabu jechuudha. Kana. Haaya. Kuni maddiin bakka sadeen kanatti qoodama jennee ilaalle. Su'aal kam anwaa'ul maddi gosoowwan maddii hoo meeqa? Jawaab deebisa. Samaaniyatun saddeeti taqriiban tilmaamaan saddeet jedhe. Amma fakkeenyaaf kitaabni biroo akka Miftaahu Tajwiidfaa meeqa jedha? 13 jedha. Inni kun immoo taqriiban jechuun tilmaamaan jechuudha. Tilmaamaan saddeetuma ta'a. Xabi'iyyuun tokkoffaan xabi'iyyi. Inni kun xabi'iyyiitti lakkaa'ee. Hayyee xabi'iyyuun xabi'iyyi. Wamuttasil muttasili. Wamunfasil munfasili. وصلة مد الصلات صلة قصيرة في طويلات جر وبدل مد البدل وفرق مد الفرق وعارض مد العارض للسكون ولازم مد اللازم كن أوفيس ساديفو بك أفر اتبهيرو مد اللازم المثقل الكلمي في مد اللازم المخفف الكلمي في مد اللازم المثقل الحرفي في مد اللازم المخفف الحرفي بك أفر اتبهيد فاجن غافا كسغوني غا سديد جنة كان سديتن كان طبيعي توكو متصل لما منفصل سدي مد الصلة طويلة في قصيرة جهة بدل تربة مد الفرق سديد عارض سجل sagalii fi afur walitti meeqa? Sagalii fi afur walitti meeqa jedhan? 13 13 ta'ee jira jechuudha. 13. Laakiin 13 asii akka kitaabni Miftaahu Tajwiid jedhe sanarraa 13 maddu xabiyyii irraa dhiifna. Maddu xabiyyii yoo irraa dhiifne yoo maddalliin isa jedhu sana asirra daballee 13 gochuu dandeenya jechuudha. Eegalee haala saniin 13 gochuu ni dandeenya. Yoo maddu xabiyyii asirra jiruu fi maddu silaa lameenii fi maddu laazim afran dubbannee maddulliin kan inni irraa dhiise sana itti dubbanne maddu xabiyyii wajjin meeqa dhaqee 14 dhaqee jechuudha. Kanaaf har'aaf hanguma jennu kana adda baafadhaatii suutuma. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Xiqqishoo si ulfaachuun malaa bareechaatii qo'achiisa.